Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixa Oromiyaa ona Gullisoo keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Dargaggoota Oromoo dirree daawaa keessatti murtiin hidhaa waggoota 25 irratti darbe dabaan kan guutame ta'uu qeerroo fi hawaasni naannoo himan. Daandii Harargee gara Finfinnee geessu irratti ajjeechaa fi saamichi konkolaachiftootaa irratti raawwatamaa jiraachuun himame. Harri waxabajjii 11 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduulee guyyaa har'aaf jennee walitti qindeeffannee isiniif dhiyeessina. Kunneen hangafoota oduuti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixa Oromiyaa ona Gullisoo keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Jaalxiiqii sabaa waan qindeeffate qaba. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa aanaa Gollisoo keessatti loltoota mootummaa maqaa sakatta'iinsa WBO jedhuun uummata nagaa hiraarsaa jirtu haleeluun isaa gabaafame. Akka odeeffannoon maddeen irraa nu qaqqabe ibsutti tarkaanfiin kun ganda Jaarsoo Baddeessaa keessatti waxabajjii 10 bara 2026 kan fudhatame yoo ta'u, tiksitoota Impaayerii Itoophiyaa hedduu du'aa fi madoo ciccimaan adabamuun isaanii beekameera. Hanga gabaasni kun qindaa'etti tarkaanfii kanaan kanneen battalatti du'anii fi madaa'an lakkoofsan kan addaan hin baane ta'us kanneen fayyaa isaanitti qabamuun harka WBO jiran booji'amtoonni 6 ta'uu hoogganni WBO zoonii lixa Oromiyaa beeksisaniiru. Booji'amtoonni kunneenis akka seeratti mirgi booji'amaa eegamee fi barnoonni haaromsa sammuu kennamaa fi jiraachuun ibsamee jira. Gama meeshaa waraanaan bireenii 3 yeroo rasaasaa hedduu waliin akkasumas qawwee akaamaa hedduu dokumantiiwwan garaagaraa waliin dugda loltoota Itoophiyaa irraa booji'amuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifamee jira. Abdiin saba Oromoo WBO'n gama isaaniin hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa milkaa'utti tarkaanfiin diina irratti fudhatuma jabaatee itti fufa jechuun ibsanii jiru. Uummanni Oromoo ona Gollisoo keessatti loltoota mootummaan hiraarfamaa jiran injifannoo argame kana gammachuun simatanii hanga kaayyoon qabsoo galma gahutti WBO cinaa akka dhaabbatan ejjennoo isaanii ifoomsanii jiru. Injifannoon kan uummata Oromooti. Dargaggoota Oromoo dirree daawaa keessatti murtiin hidhaa waggaa 25 irratti darbe dabaan kan guutame ta'uu qeerroo fi hawaasni naannoo himan. Dargaggoota Oromoo magaalaa dirree daawaa keessatti hidhaan waggoota 25 itti murtaa'e mana hidhaa keessatti argaman irratti murtiin darbe haqaa fi seera irratti kan hin hundaa'in ta'uu isaa jiraattonni ibsaniiru. Akka keessa beektonni jedhanitti murtiin dargaggoota Oromoo irratti darbe hojii haqaa irratti hundaa'e osoo hin taane miiraa fi jibba sabummaa irraa kan madde jechuun dubbatan. Abbaan seeraa murtii kana dabarse dhalataa Somaalee nama maqaan isaa Saayid Hasan jedhamu yoo ta'u, yeroo sanatti mana murtii olaanaa federaalaa magaalaa Dirree Daawaa keessatti abbaa seeraa muummee ta'ee hojjechaa turedha. Maddeen odeeffannoo akka ibsutti dargaggoonni Oromoo kunneen yeroo dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa turetti abbaan seeraa dhimma isaanii ilaale sababa dhaloota isaanii irraa ka'uun walaba ta'anii murteessuu akka hin dandeenye dubbachuun gaaffii jijjiirraa abbaa seeraa dhiyeeffatanii turan. Haa ta'u malee gaaffiin isaanii osoo hin fudhatamin abbaan seeraa sunumtii dhaddacha irratti akka itti fufu murtaa'uu isaanii himaniiru. Abbaan seeraa maqaan isaa akka eeramu hin feene tokko akka jedhutti gaaffii jijjiirraa abbaa seeraa dargaggoonni dhiyeessanirraa kan ka'e abbaan seeraa sun mufachuun murtiin isaanii bu'uura seeraa irratti osoo hin taane fedhii dhuunfaa fi miiraa irratti hundaa'e jechuun ibseera. Murteen kun murtee miiraan guutame bu'uura seeraa gahaa kan hin qabne bitaa fi mirga haala madaalawaan kan hin ilaallanne akkasumas rakkoo namoomaa fi haqni keessa jiru osoo hin ilaalamin murtaa'e jechuun abbaan seeraa kun ibsaniiru. Maddi kun dabalataan akka jedhutti namoonni dhalattoota Sumaalee himata walfakkaataa irratti himataman bilisaan akka bahan taasifamuu isaanii fi yeroo walfakkaatutti dargaggoota Oromoo irratti hidhaan cimaa murtaa'uun isaanii gaaffii guddaa kan kaasu ta'uu eeraniiru. Dargaggoonni Oromoo kunneen yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti argamuun isaanii ni yaadatama. Akka odeeffannoon ibsutti isaan keessa hedduun yeroo walitti bu'iinsa yeroo sanaa uummata Oromoo fi mootummaa naannoo Sumaalee gidduutti uumame keessatti uummata isaanii irraa miidhaa ittisuuf socho'aa turan jechuun isaanii ni himama. Haa ta'u malee hojii isaanii kana irraa ka'uun qabamanii waggoota 8 oliif mana hidhaa keessatti argamuu isaanii maddeen ni ibsu. Gama biraatiin ammoo hooggansi mootummaa naannoo Sumaalee yerosii uummata Oromoo irratti miidhaa raawwate jechuun maqaan isaa kan ka'u obbo Abdii illee mana hidhaatii baafamuu fi mana murtii irratti akka hin dhiyaanne ni dubbatama. Dhimmi dargaggoota Oromoo kunneen
maddeen irratti murtiin darbe haqaa fi walqixxummaa seeraa ilaalchisee gaafiiwwan hedduu kaasaa jiraatu. Simannaan kun hanga ammaatti qaamolee furmaata laatan biraa wanti argame hin jiru. Daandii Harargee gara Finfinnee geessuu irratti ajjeechaa fi saamichi konkolaachiftoota irratti raawwatamaa jiraachuun himame. Jaalxiiqii Sabaa waan qindeeffate qaba. Daandii Harargee gara Finfinnee geessu irratti ajjeechaa fi saamichi konkolaachiftoota irratti raawwatamaa jiraachuun himame. Daandii konkolaataa Harargee fi Finfinnee wal qunnamsiisu irratti ajjeechaa ukkaamsaa fi saamichi konkolaachiftoota irratti raawwatamaa jiraachuu isaa namoonni naannawaa fi konkolaachiftoonni qeerroo bilisummaa Oromootti yaada isaanii ibsan. Akka odeeffannoon maddeen irraa argamanitti konkolaachisaan maqaan isaa Feesal Abdoo jedhamu kan sangoota gabbifaman magaalaa Ciroo fe'ee gara magaalaa Adaamaa geessaa ture yeroo imala isaa irratti bifa suukanneessaatiin ajjeefame jechuun himameera. Duuti isas maatii firoottan hojiiwwan geejjibaa irratti fi hawaasa keessatti yaaddoo guddaa uumee argama. Namoonni dhimma kana irratti dubbatan akka jedhanitti yeroo darbe keessatti gochoonni wal fakkaataan konkolaachiftoota bunaa fi jimaa fe'anii gara giddugaleessa biyyattii geessan irratti kan mul'atan yoo ta'u, yeroo ammaa immoo konkolaachiftoota loon gabbifaman fe'anii deemuu irrattis babal'achaa jira. Maddoonni odeeffannoo keessaa tokko akka himanitti daandii kana irratti humnoonni mootummaa bakka hedduutti qubatanii maqaa nageenya tiksuutiin baay'inaan akka argaman eerameera. Haa ta'u malee yakka hojjetameef qaama birootti quba qabuuf yaalanis waan hin fakkaanneedhaan kan jedhan jiraattonni saamichi nurratti raawwachaa jiru loltoota mootummaatiin jechuun himaniiru. Kana malees konkolaachiftoonni tokko tokko yeroo ukkaanfaman maatii isaanii irraa maallaqa guddaa gaafachuun isaanii ibsameera. Maallaqni kunis akkaawuntii baankii mootummaa irratti akka galu doorsifamaa turuu isaanii maatiin dirqiin maallaqa galchan dubbatanii jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, oduun har'aaf qabnu kanuma. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jecha hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.